gatii kee irra gasiise. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gatii kee irra gasiise. Obboleessa obboleettii ko na dhagaa kan jirtu seenaa kanarraa waan guddaa akka barattuu fi jireenya kee keessatti dhiibbaa tokko akka uumu abdiin qaba. Hamma dhumaatti na dhaggeeffadhu. Gatii kee irra gasiise. Leenci hamma fedhe yoo beela'ee hamma adeemuu dadhabutti yoo ga'eeyyu gaaf tokko dogoggoree marga nyaatee hin beeku. Obboleessa obboleettii ko atis hamma kam yoo dadhabdeeyyu hamma kam qorumsi yoo sitti baay'ateeyyu jabaadhu. Leenci kan inni marga hin nyaannee fi sababbiin isaa uumamni isaa yookaan akkaataan itti Waaqayyo isa uume akka inni marga nyaatu miti. Akka inni adamsee foon nyaatuuf humna guddaa fi dandeettii guddaa isa keessa kaa'e. Atis na dhagaa kan jirtan hundumti keessaniyyuu gatiin keessan guddaa. Uumaan keessan Waaqayyo akka isin gadditanii gadi deebitanii bokkuu cabsitanii adeemtaniif otoo hin taane ol jettanii akkasin adeemtaniif yookaan ammoo qooda warra mo'anii qooda tolootaa isa biraa akka argattan duraan dursee yaadaan qabe. Kanaaf gatii kee waan homaa bu'aan baasnetti hin madaalu. Ati nama Waaqayyo wajjin tarree taa'udha. Obboleessa obboleettii ko jabaadhu. Abdii kee hin kutatin. Muddiin kee hidhatama haa ta'u. Abdiin inni nuun amananne nuun yeellaasisu. Har'a yoo gada deemaa yookanis ammoo gadi bu'aa dhumaa kan adeemu yoo fakkaateyyuu warri hoolicha isa qalame sana abdiidhaan eeggatan gaaf tokko boqoon isaanii ol jedhee biiftuu haaraa ba'u arguuf jiru. Abdiin kutin jabaadhu. Yesuus deebi'ee hin dhufa. Abdiin keenya har'aa bor haaraa adeema. Sagaleen Waaqayyoo akka jedha. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan immoo humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas baalleen ol hin ka'u jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu.